Sagalee kitaaba. Kitaaba jedhama. Barreessaan Beenyaa Dhaabaa Hordofaa. Sagalee Fu'aad Awwal. Mala dubartii. Bara durii namicha tokkotu yeroo dheeraaf otoo hin fuudhiin kophaa isaa jiraate. Dubartii tokko waliin akka tasaa bakka hojiitti wal bare. Walitti dhiyeenya isaanii irraa kan ka'e si fuudhuun barbaada, manas nan qaba, kophaa koon jiraadha jedhee yaada dhiyeessee fi isheenis tole jettee yaada isaa fudhatte. Akkuma aadaa biyya isaaniitti wal fuudhan, garuu caalaatti wal amananii wal faana jiraachuuf malkaa biyya saniitti argamu dhaqanii waliif kakachuu murteessan. Bakka sanattis argamanii ani si malee atis ana malee jedhanii waliif kakatan. Mana isaanii keessa waliin otoo jiraachaa jiranii mucaan ollaa jiraatu akka tasaa ishee arge. Argaa ishee waan jaallateef harmee isaa intalli tokko as dallaa kana keessa jirti, nan fuudha jedhe. Haatis lakki mucaa koo, isheenuu niitii namaati, abbaa warraa qabdi jettee itti himte. Mucaanis ishee fuudhu malee of ajjeesa jedhe. Haatis of ajjeesa jettee waan sodaatteef intala sana dhaqxee dhimma isaa haasofsiifte. Intallis lakkisaa ani abbaa warraan qaba jette. Haati mucaas maaloo mucaan koo of ajjeesuu isaati jettee kadhatte. Intallis karaa gara biraa immoo malkaa deemnee ani si malee atis ana malee jennee malkaatti waliif kakanneerra. Haati gurbaas boossee kadhattee kakuun ati kakatte anarraa oolu maaloo mucaan koo of ajjeesuu isaati jette. Intallis utoon tole jedhee illee dallaan waan cufamee ooluuf karaa ol seenuu qabu. Kanaaf rakkisaadha. Furtuunis na harka miti. Haatis ati furtuu malaan harkaa fuudhi jette. Intallis furtuu abbaa manaa isheerraa malaan irraa fuute. Akka banatee seenuuf dallaa irraan darbattee kenniteef. Gurbaanis guyyaa abbaan warraa ishee hin jirre banatee seeni. Guyyaa ishii waliin sireerra oola. Yeroo sireerra ciisu akka tasaa qufa'ee hancufti isaa ol darbatanii baaxii irra ture. Abbaan manaa ishee galee sireerra ol galagalee otoo ciisuu hancufa sana arge. Haadha manaa isaa gaafate. Isheenis hin beeku jette. Innis waanan si shakkeef iddoo waadaa itti walii seenni malkaa sana dhaqii naa kakadhu jedhe. Isheenis naatee dhimma kana dhaqxee haadha gurbaa sanaatti isintu akkasina godhe. Kunoo shakkee malkaa sana dhaqxee naaf kakatta waan naan jedheef boru gara malkaa sanaa deemna waan ta'eef malli tokko naa dhufeera. Isin bor mucaa keessan waliin yeroo nuti gara malkaa sanaatti deemnu nu dursaa bahaatii karaatti nutti koottaa. Yeroo isin nu bira geessan ani sobeen fardarraa kufa. Mucaan keessan immoo dafee si'atee anaa kuffisu jedhee onna qabee haa darbu jette. Haati mucaas tole jettee bulanii otoo jarri mana hin bahin dursanii bahanii karaa irratti itti dhufan. Intalli yeroo isaan bira geessu sobdee fardarraa kufte. Gurbaan sunis dafee si'atee anaa kuffisu jedhee ol qabee bira darbe. Haati manaaf abbaa manaa malkaa sana ga'an. Abbaan manaas jedhe nam tokko harkaan na hin qabne jedhiitii naaf kakadhu jedhe. Isheenis erga mana kana seenee gurbaa amma yeroon farda irraa kufu harkaan na qabe irraa kan hafe dhiirri tokko harkaan na qabee hin beeku jettee kakattee galte jedhama. Waadaa kakatte cabsuu ishee akkamiin xiinxaltan? Oduu durii kana keessatti balleessaa guddaan eenyu bira jira jettanii yaaddu? Maaliif? Abbaan manaa ishee kaksiise qofaa dhiisee waliin jiraachuu qaba moo ejjennoo biraa fudhachuu qaba jettu? Isheenoo badii ishee amanuu qabdi moo
kakachuu qabdi jettu maaliif? Yaada keessan hunda komentii irratti nuuf barreessaa. Like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Horaa bulaa.